سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو بليان كيا قالي وقاري المام مسلمة هندومان كيسنو بغنا بجراتا الحمد لله رب سبحانه وتعالى نبي محمد نكزجان صلى الله عليه وسلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا دتشي سيانا محمد خيا يا دتشي خيخون قلبي ربي تمنت هندا هوني فيدا هيجان نبي كين صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية تقول مالي فنتاني نراجي ساجمدتي خناف إن شاء الله تعالى نص آية تقول تاتو لمن لي تاتو يرو لين ديمتي جرتي ولتجينيت إن شاء الله تعالى لغاجر تولتهمني نم ربين قلبي بني في فرتشيسني فرتا خنديدي اسمه فراديسا غرو رغتتاتي خناف إن شاء الله تعالى ولتهمني بردبرون برباچ سادا ربين سبحانه وتعالى دورتوتا مسلمة هوغا غرسو ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى جان أكد دبرتوني جاهلية را خدرسن درّي بهاني قام إساني درّي بكاو ترانيتي إسنين لين درّي باتني أكا جاهلية را تك هندمني أكا جاهلية تك هناسويني أكا جاهلية تك ندبني جتشافي غتشافي وهندانو فنا في دبنا تلفنا في وهند خيستو أكا دبرتين إسلاما جاهلية را تنفكاني ربين سبحانه وتعالى آياتنا خيست دنينا ربنا آياتنا خيستي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى جاهليون درتين دين كيون جرانه نمن سلانه في نمن سالفنه في دچين بلودا جن نمن سلانه في نمن سالفنه دچين اكام بلودا اتيرمون ما يسكسي جرابر ان صلاتن ان سالفته وانت فكفرني ديمن اكفرني وفتن اكفرني دبتن اكيو اساني خرادا اساني بريدادا اسنمو اك اساني سن اكنتانه هندي سني فككنتانه خران انتانه هندي خراك سني فنتانه خران همان هندي خراغاري كسنتين فكانه خران جلان خراغا جلو كسنتين فكانه خرا ور خارتا رهقمي خرا كسنتي هم فكاني نونجا ربين سبحانه وتعالى خنام شمرن اسلام رملت برباچ سنن الا يتبرجنا تبرج الجاهليه الاولى تبرج اك جاهليون درتي دري باني قام ثاني دوا ديمو رفنساني قديسني ديمو فول ربنتني ديمو اكسمتي هاسوا في وهند خيستو اكاتا سلايسان الرحم برباچني هنداو اسان دلغو ترن دبرتين اسلام امو دبرتين إسلام أمو أكسته الرأي قصتشوك قبض ربنا أتخنا خيس الدنينا ربنا سبحانه وتعالى نبي محمد قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جن يا نبي محمد ورمنا خيتي تنجي أكسمت دبرتوتا خيشمرن كي تنجي ilman kee khadwartoota hundaanuuji akkasumas dubartoota muslimaa hundaanuuji maal jiin jaarrabbiin akka hijaaba isaanii uffatanii qaama isaanii guutuu dho'ifatanii deeman akka dhiira dura duwwaa ifin keenye akka dhiira dura duwwaa hin deemne akka qaama qullaa dhiira dura hin deemne waan kana dubartoota keetii fi dubartoota muslimaa hundattuu hime jaarrabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadin duboo kana hoggaa ta'uu nabi muhammadis akkasumatti ajaja rabbii kana fudhatee dubartoota islaamaa hundattuu dabarsee dubartoonni yeroo isaanii san hoggu takka fuula isaaniirraa mataa isaaniirraa qaama isaaniirraa hijaabni lafa hin bu'u yoo abbaa mana isaanii biratti mana keessa taate malee yoo aanaa isaanii biratti taate malee inuma sattaratanii deeman oowwa hamaa fedhe keessatti yeroo rakkoo fedhe keessatti gammoojjii ga'a amma ijoolleen teenya biyya arabaa jirtu ni beeytan oowwi akkam akka nama goggodhuu fi oowwi akkam akka jiru oowwi akkam akka jiru ni beeytan oowwi akkasitti hammaachuu wajjin hijaaba isaanii babal'aasan akka keessanii gagallaa kanallee miti akka keessanii kana maxxanuu kanallee miti hijaaba babal'aa fufurdaa gurguddaa san uffatanii deemuu turan duba gammoojjii hamtuu akka ibiddaa nama gubdu san keessatti qul naaru jahannama ashaddu harra law kaanuu ya'lamuun ibidda jahannamtu oowwa gammoojjii biyya arabaa irraa oowwabaleeyyan kiyya kanaaf duba isaan waan kana beekaniif jecha uffatanii qaama isaanii dho'ifatanii sattaratanii akka rabbiin isaan irraa fedhutti akkasi deemuu turan jechuudha arraa immoo nuti maaliif jirra waan jiif gaafachuu barbaachisaadha seenaa isaa warra nu dura dabree san laallee yoo if laalle waan isaan diin kanaaf hojjetan laallee waan nuti itti jirru laalle shoora isaan diin kanaaf gumaachaa turan laallee yoo if laalle dubbiin hedduu nama rifachiifti nama gaddisiifti eeysa akka jirru seenaa islaamaa irraa isa akka jirru sumayyaa faata diin rabbiitiif jecha bakka silaa namni hin waraanamne keessa waraanamtee ahadun ahad laa ilaaha illallah jechaadha rabbiin tokko malee hin jiru jechaadha duute osoo inni akka isiisan isin mudattee kam isin warri owwa sodaadhaaf hijaaba ofirraa darbu isin warri owwa sodaadhaaf ta'owwaanumaa haftu amma takara sagantaa waan silaa dhufneefi dabarra dubartiin islaamaa akkuma beekamutti uffannaadhaan beekamti qaama isii sattarachuudhaan dubartii islaamaa taati islaama jechuun maqaa Faatimaa fi Aishaa Khadiijaa fi Sumayyaa baafachuu miti obboleeyyan kiyya tanawwadha Ahmadii fi Muhammad Abdallaa fi Abdurrahmaan baafachuudha miti
شريان إسلاما سبرتي أكان وهند جعل شريان إسلاما سبرتي ياتشبتو تودا شريان إسلاما سبرتي أكان خبجمودا دين إسلاما سبرتي أكان تاني تودا بودا دين إسلاما ركختي تيفمي خبجمي صدر كافي قدنا في شرف أركتشودا دين إسلاما ميلا لفتر ديما فاطمة في خديجة عائشة حفصة سمية إمبر باچس مكان كنا وأنت كلو سنفيدو مكان كنا سنفيدو مقوم نما تبچو تاتي ملي مكان كنا سنفيدو الرئيول التي مكان كينيا فاطمة في خديجة سمية في عائشة ما شاء الله مكا نما جالتني بافتن هذا بان كينيا قاف مكا خنا نوباسن وان إسان سنجالتني بجتش انتلتي تيجلنا كمساني أنا تاتو جني مكا خنا نوباسن مكا خنا انتلتي تيجلنا كمساني سنتي نما ديني بشهيدو نما دين ربي تبقبساو نما ديني نولي بلو نما ديني مبيقلو أنا تاتو يتيتي أمان تيسي بابتي وان خديجة في سمية عائشة فصافا جالتو بجتش أتمو غرو فالا مكا أمان تيسي بابتي سنين قدوفتي الرد برتين إسلام أسقبت والباتين فولا يسير يردور دوا قام يسي كلها أسقبات يسيم خارف انسر روان تكن قمني خفول الروان تكن قمني أسقبات يسي وورابدي يا سبحان الله يا سبحان الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ربي ننجوسا dirree bihee qaamni silaa dubartiin sattarachuu qabdu dhiirarraa bakki silaa isiin sattarattee dhooyfachuu qabdu arra dirree baatee as gubbaa teessee waan ajaa'ibaa haaso'itti dhiira kumaatamaa as gubbaa taa'ee ilaala hagartee duubaan dhaqee waatti barreessuu fi kaasuma jalaa waatti barreessuu fi haa arrabsuu fi waa kafaarsu jidduu nama kumaatamaa kana jala deemee waatti ol facaasa warri gartee as jala dhufee isiidha waa barreessulleen isii diliirra gargaaru jiran isiin adada namni isii daawwatuun adada namni isii ilaalee waatti barreessuun kafedhalleen haa arrabsuu kafedhalleen haa faarsu adada sanii waan kana keessa cimaadhaa deemti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولا تعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان خير والغرغارة صدار البر والغرغارة وسنابه في دل الرتي وليفين غرغارين أن رب سبحانه وتعالى dhugaa walitti himuu danda'u qaba namni keenya yoo dubartiin takka suuraa sii sheer gootu jala dhaqeeti boontuu teenya sabboontuu oromoo sabboontuu kana akkasii jaan isiin borullee ol deebiteeti facaafte yoo isiin laayivii waraabdu maasha Allah dachi balleeysa kuunni arrabsa kuun siin jaaladha jaan kuun maal jaan waan dilata akka janiin hay nama siin jaaladha juun harkattee isiin kana as gubbaa gatteeysi nama siin jaaladha juun agartee as gubbaa ni deemtii kana borullee ni deebitti siin jaaladha qashtii teenya sabboontuu teenya taakkanaa taakkasii jaan iftaanis ni deebitin mas ammallee siin jaaladha janiin lakkumaan deebi'aa deemtee jechuusin yaa subhaanallah khayriidhaan wanni siin haasoo jirtu osoo khayriillee haasoo taate dubartiin islaamaa dhiira dura teessee dirree baatee muhaadaraa gootee khayriillee haasoo hin dandeessu jan jechuu hatta dubartiin salaamtaatu yoo karaa deemtu dhiiraan jechuun obboleeyyan kiyya akka shari'aa teenyaatti ulamaa'in teenya hin jirtu janiitti jala muran sagalee sii ol fuutee dhiiraan assalaamu alaykum jechuu dubartiin feetu sagalee sii qaqqabdee assalaamu alaykum akkatti heetu sanii jechuu kunuu iddoo fitinaan sodaatamtutti hin jirtu jan ulamaa'in teenya jechuudha hatta taaziyaa fakkeenyaaf nama tokko sabbarsiisuuf nama dhaquun sawaaba guddoodha qabdi dubartii akkasiitti yoo taate malee dhiira dheeyitee sabbareechuun hedduu bakka fitinaan sodaatamtutti jechuurra dhiisuutu irra caalaa jan waan akkanaa keessattuu ulamaa'in islaamaa fallisaan kaayan salaamtaa silaa gartee waliin jechuun ifshu salaama baynakum fa innaha tuurisukumul mahabba salaamtaa waliin jaa yoo karaa deemtan khalafa deemu fardarra jiru naajuu khafardarra jiru warra taa'u naajuu namni hundinuu salaamtaa waliin jaa jidduu ta'anii salaamtaa facaasaa jaalala isin jidduutti humti jan silaaqa isii facaasuun bareedduutu isii sanuu facaasuudhaaf dubartiin bakka fitinaan sodaatamtetti salaamtaa jechuurra afaan sii qabattee yoo deemte irra caala jan ulamaa'in teenya salaamtaa dhiiraan jechuurra cal jettee yoo deemte irra caalaa fi jan jechuu kanaaf duboo hoggaa kunuu kas ta'u shamarran akka isiidhaa walii qabattee muhaadaraa diyyarra goote waan takkan qabu shamarran akkasii walii qabattee yoo abarsiifte waan qabu dura teessee akka feetetti ammoo as gubbaa ol baatee magaalaa tana khajallaa diriiraan isii daawwattu kan gartee namni hundinuu dhiiraa fi dubartiin isii daawwatan as gubbaadhaa dubartiin haasa'uun wallaahi shari'aa teenya keessatti haraami kun namni itti himu jiru ammas dubartii islaamaa duwwaadha namni itti himu jiru dubartii islaamaa duwwaadha namni waan kanatti himu jiru ta'an silaahuu addunyaan jannata kaafiraati kuma jan dachiin isaaniif balloodha naman salaannee fi naman saalfannee dachiin isaaniif balloodha kara fedhan adeemanii walaakin ammoo isaan wasanuu rabbiin qalbii isaanii qabee rabbi sodaadhaa jennaan haa ta'u akka namni nuti rabbi sodaadhaa waan kanarraa fagaadhaa nuun dubartii islaamaa tamaqaa islaamaa baadhattee kan taane taatu tamaqaa islaamaa baadhattee bakka hin taane mul'attu tamaqaa islaamaa taatee baadhattee waan hin taane yaamamtee waan hin taane hojjettee waan hin taane dubbattu
سنين أكار ربي صدادو مقا خنتين تبتين هذا أبان كي مقا خنيو سيباسا أمتا غاري سنتي أنا فكاتو جني سيباسا ملي أكا قد ديبتي بكنتاني أتمول لطوف سيمبابني ربي خي صدادو أنان غرا براتين إسين أسقبتي وان انتاني ورابدي فيتو وان تاتي ورابدي وان تاتو اللي ورابدو وانم تولي ورابدو تكما وان فيتا ورابدو فيتو أسو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقبا في الديخ ورابدو تاتي سوراسي كان نمتا وخنا تيسيچو أكان نمتا وخنا ديردو تيسي ودو حديث اللي أسقبا دفتيخ ورابدو تاتي دور كادا جن علماء الإسلام دور كادا جنير وليقل وان كان مالي جنان فايدة حديث إسي ورابد سنين رفتورا ركو حديث إسي ورابد سنين رفتوتو رهد دورا جن دلي وان سنين دلقم توتو دلي سوى سنين رفتوتو رهد دورا جن نمني خونقا حديث إسي نمتون دا قيفن إسمتنا لالي أسي قرر لكمسا مسكين نخون أسي إسي لالي قرر لكمسا خنا دلي سو جرتغا خنا دلي سورا حديث نمان إسي نمتوسن إچت روا في الرج على جنجتشو حديث إسي نمتوسن يوها في الرج على جن علماء انتينا لغا ساني تدبو عفوا لغا ساني خنا بدو بليان كيا شمرن كينيا ورين الباني لايفي ورابن ربي ساني صداچو تو رابر باچسان dubartiin islaamaa takka duwwaa qaama isiidhaa fuula isiidhaa dhiira dura kaahuun dhoorkaadha akka si jibbi ganaallee rabbi si hajibbisiisu warree waraabanillee rabbi hajibbisiisu wanni kun dubartii irraa hin tolu ayyo aishaan gaafa hajjii dhaammannaadha nabii keenya wajjin sallallahu alaihi wasallam hajjii godhuu turan yeroo kana hatta niqaaba fuula isaanii irraa ibbananiiti yeroo dhiirtii hin jirre yeroo gartee namni isaa hin agarre deemuu turan hoggaa dhiirtii fuula keenya duraan nutti as dhufte niqaaba keenya fuularra gaddeeffannate ayyo aishaan lalgartee hangas takkatti ifee guuturan jechuu hatta dalagaa hajjii keessattillee ati immoo as baatee as gubbaadhaa teessee yaa subhaanallaa taanii fi taan tabeeytuu fi tan beeyne waan si laalchisuuf waan si laalchifne waa hunda firraa ganneeyta dhiira dura teessee warrummaan sabboontuu teenya taakkanaa takkasii siin juukun si dagee waan hin taane si haaso'isuu keessa si kuchiise waan hin taane haaso'isuu keessa si kuchiise yaaboo rabbi sodaachuutu barbaachisa numaatun tarra wayyaati hedduu numaa dhiyootan wanni agartu yaa subhaanallah hedduu dhiyootan wanni harkaa jirru dubartoonni adda addaa muuziqaa banatanii as bahanii daansiidha yaa subhaanallah laatanii maraatammoo fayya qaban waan jiru numaan ajaa'ibsiise saaduu namni rabbiin sodaanne humboo maraataaf inni gosuma takka yaa ummata rabbi yaa ummata rasul namni rabbiin sodaanne isaaf maraataan gosuma takka wallaahi billaahi as bahanii dubartoonnummaan gurguddaan kun awwalli abbaa manaatu hin jirreen si'a abbaan manaa jiraate gaawwan akkasii waan namatti hin dhiisu yaa subhaanallah abbaan manaa jiraate waan akkasii waan namatti hin dhiisu wallee warra abbaan manaa hin qabne fakkaatti yoo laale immoo nama gurguddaadha wallaahi as bahee dubartoonni gurguddaan kun muuziqaatti banatee akkuma isaan godhatan si ajaa'ibsiisa isaan kun waan kana waraaban yoo isaan kun waan kana waraaban warri googil irra baasullee warri yuutuub gubbaa gabbaasullee wallee qarshii isaaniitiif jecha isaan illee as gubbaa fuudhanii yuutuub irra baasan wanni tun ilaa qiyaamaa as gubba teesse balayyan kiyyoonni yaadachuu qabdan hanga qiyaamaan taatutti haasoyin isinarraa haasoyitan daansiin isin as gubbatti taphattanii biyyarra sheer gootan wanni kun fuudhamee yuutuub keessa gala achirra taa hanga qiyaamaatti adada waan kana namni ichi gubbaa daawwatuun diliin isin irra katabamaadhaa deemti adada wanni kun ichirraa ilaalamuun diliin shamarran san irra katabamaa deemti warra waan san akkas godhee gadhee san irratti adada wanni kun ilaalamuun diliin irra katabamaadhaa deemti yaa subhaanallah dilii taanuuti chiichi dalagu jirruu baadhachuu hin dandeenyu tabiraa waan akkana wanni itti daannuuf maali warra yuutuub gubbaa waa baasu wanni hin daamasumaan obboleeyyan kiyya warra yuutuub gubbaa waa baaftan yoo yuutuub kun waa isinii kan gartee waa isinii zaabullee taate waan silaa gartee khayrii qabu waan hawaasa keenya ni fayyaddi anallee ni fayyaddi jalqaba irratti waan wanni kun nu fayyadattanii yaaddan lammaffaa irratti wanni kun hawaasa keenya fayyadattanii waan yaaddan qofa ol baasa isinillee asitti waartan qarshiin tun ni hafti ni duutan isin duutanillee wanni isin as gubbaa baaftan tun yookaan khayrii yookaan sharrii isin waaf katabdi lamaan tanarraa wala bantaatu yookaan khayrii isiniif deema waan isin as gubbaa ol baaftan kanaan yookaan sharriitu isin irra deema yoo waan khayrii baaftan waa milkooytanii waan hamtu yoo baaftan waa kasaartanii hanga addunyaarra jirtan ittiin nyaattanillee gaafa duutan ittiin nyaadhamtan kanaaf maal gootanii dubartii akkasiichi gubbatti ol baaftan maal gootanii dubartii akkasii tahaartaa irraa baddee jireenya harkaa walii gannaqamee akka taatuuf akka dhiiftu wallaaltee akka taatu dhabdee kan taane ta'uu jirtu fuutanii yoo keessa geessitanii nama hundachi gubbatti daawwachiiftanii dilii ifiifillee isinillee dilooytanii obboleeyyan keessan kabiraallee dileessitanii isaanillee hanga ilaa qiyaamaatti akka diliin irra deemtu godhuudha jirtan wal khasaaruu jirtan wal milkeessuu jirra seetanii wal khasaaruu jirtan ammallee ati sababa waan kanas gubbaa fuutee yuutuub keessa galchuutiin hayyee sagaleen tiyye yookaan gochi kiyya kun itti bareedee as gubbaa fuudhanii yuutuub keessa naa galchanii jiran
arrallee akka ajaa'iba daansii taphachuun qabattee khalee yoo uffattee numaa taphatte arra kofoodhaa fi tishartii xiqqaa tokko kaayyattee rifeensallee akka dalluu gaalaatti oliitee dhuftee taphatte kan takhalee ta'iin uffadhee taphadhee akkasii bareeddee yuutuub keessa galte taarraafaan maalayyaatti bar taarraafaan kan hin kofoo uffadhe pop jetti ilaalla yaa subhaanallah wallaahi hamtuurra wal gargaaru jirra harma hundaanuu hamtuurra wal gargaaru jirra obboleeyyan kiyya waan takka dubbachuun duratti wanni tun na fayyaddimoo na dararti waan jiru na sawaabeessitimoo na dileessiti waan jiru na fayyaddimoo hawaasa kiyyaa ni fayyaddimoo ni dararti hawaasa kiyyaa ni qajeelchitimoo ni jallifti waan jiru baruutu namarraa barbaachisa waan takka hojjechuun duratti faayidaa isiitii fi khasaaraa isii addaan beekuutu barbaachisaadha osuma faayidaa siin beeyne osoo khasaaraa siin beeyne akkanuma waan takka hojjechuun hedduu rakkisaadha warree yuutuub gubbatti waan arkitan hunda fuutanii ceetaniin rabbii keen sodaadha chaanaala keessan jalatti waan hin taane waan gartee nama jallisu waan isinillee dileeysee nama sanillee dileeysu rabbii keen sodaadha akka hin baafne rabbii keen sodaadha akka hin baafne waan babbareeddu waan gartee hawaasni kun waarraa baratu waan dhaloonni dhufullee waarraa baratu waan akkasii baasa laayivii dubartiin hartaa irraa qabdes gubbaa waraabdu gaafa fuutanii ol baaftan dhaloonni ganaa dhufulleen shamarran keenya warreen nu dura turan laayivii waraabuu turan jeeti isaan kana fakkaachuudhaaf waa waraaba nuti kun addunyaa tanarra hanga tokko jiraanna malee hin waarru ni ana dhaloonni nu booda dhufu nu laallata takkitti kana irraanfatina dhaloonni nu booda dhufu nu laallata dhaloota nu booda dhufu kanaaf maal asirra dhiifnee deemna laata khayrii dhaalchifnee deemna moo hongoo isaan dhaalchifnee deemna qaceelloo isaan dhaalchifna moo jalina isaan dhaalchifna gadadoo isaan dhaalchifna moo waan guddinaa takka isaan dhaalchifna waan jiru gaafachuutu barbaachisaadha yoo kan fuunee waan hunda asuma gubbatti hin ceenu taate nuti ni duuna wanni tun hin duutu asuma gubbateeyse nuti ni duuna wanni tun hin duutu as gubbateeyse wanni tun adada namni dhufee as gubbaa waa laaluun dilii nu rakkatabamti nama san hin rakkatabamti ammallee kara biraatiin dhaloonni dhufu waan kan as gubbaa daawwatee laalee anilleen akka abaluufatti akka intalaa abaluu sanfatti waa waraabuun qabeetti takka ta'u dhuftu akkas jettii barra kana keessa namni kun dhaloonni dhufulleen jallachaa deemu maal dhaloota hambisu jirra waan jiif gaafachuu barbaachisa obboleeyyan kiyya kanaaf insha Allah ta'ala dubartoonni keenya kan laayivii waraaban rabbiin isaanii isaan haa qajeelchu rabbii isaanii haa sodaatanii rabbii imaana isaaniif haa kanu namni imaana hin qabne hin qaanfatu waan biraa dhiisanii yoo nyaata godhan kana si garsiisan yoo ucumii jirra janii waraaban yaa subhaanallah baraan na ajaa'ibsiifti bakka namni kun dhiiroo maaluma fayyamoo maraataadha waan jiru na ajaa'ibsiise keessaahuu shamarran keessaahuu akkaan shamarran biyya kabajamtu ardii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam keessa dhalate keessa jirtan dachii dhiini sumayyaatii fi dhiini gootota saabotaa dhiini dubartoota saabotaa gaggaarii san keessa gannaqamuu ture dhiini hamzaatii fi dhiini Musaa bin Umayr ifaan irra dangalee ture ardii dhiini gootota saabotaa dhiiraa fi dubartiidhaan irra gannaqamee ture ardii saabonni nabii keenya sallallahu alaihi wasallam diin kana nasaruudhaaf diin kana ol taasisuudhaaf keessa qabsaawanii dhiiga isaanii dhangalaasanii keessatti dhuman jechuudha warreen ardii san keessa jirtan akka rabbii keen sodaadha hanga warri biyya biraa keessa jiru rabbi sodaatu caalaa isin rabbi sodaadha hanga warri bakka biraa jiru rabbi isaanii sodaatu caalaa isin rabbii keen sodaadha dachii kabajamtuu san keessa teessanii sumayyaa faa yaadadha dhiiga isii san yaadadha dhiiga isii gubba muuziqaa banattanii sirbinaaf balayyan kiyya rabbii keen sodaadha dachii san irra dhiini sumayyaa gannaqamee jira dubartii akka teessaniiti taabii jaalqaama saala isii keessa waraanaan diree diin kanaaf jecha kabadii takka illee hin qabne rabbiin kiyya tokko jechuu qofaaf qaama dhagna isiidhaa keessa bijaal diree eeboodhaan waraanee ajjeesse yaa subhaanallah dachii san keessa dhiini isii gannaqamee jira dhiiga isii gubba sirbitanii muuziqaa banattanii dhiiga isii gubbatti akka hin taane ta'uu irraa rabbii keen sodaadha dachii gartee wanni silaa maddi shari'aa islaamaa dachii burqaa madda shari'aa islaamaa dachii san keessa teessanii dachii san irratti madda sharriidha madda ifaa diin islaam kana dhaamsitanii madda sharriidha achi gubbaa ibsuudhaaf ijibbaatan godhina rabbii keen sodaadhaaf bulayyan kiyya dachii san keessatti nabiin keenya dhalatanii sallallahu alaihi wasallam ifaan islaamummaa achirraa qabatee madiinatul munawwaraa fi makkatul mukarramaa yaa subhaanallah warricha keessa jirtan keessaa akkaan rabbii keen sodaadhaaf bulayyan kiyya rabbii keen sodaadhaa dachii kabajamtuu san keessa teessanii dachii harimaa dachii kabajaan sii waan biraa dachii irra caaltuu biyya ardii rabbii keessa teessanii waan hin taane dalaguu rabbii keessan sodaadhaa irraa saalfadhaa dilii warra achi jiruutii fi warra bakka biraa jirulleen gosa warri bakka biraa jiru hin dhaqqabanii hedduu yeroo qaban keessaa warreen biyya akkana Awurooppaa sinichi gamana jiran kun yeroodhaa hin qaban hojii isaaniitiif
warri akka andachii rabbi balleessu jiru dhugaa rabbi waliif nafirummaan hin baddu warra akkana gamana jiru kana warri qaceelloo irra jirullee warruma gamana jiru warri jalina irra jirullee warruma biyya arabaa jiru arra dhugaan isinitti hima warreen qaceelloo irra akkaan jiru warreen diin keenyaa fi hawaasa keenyallee fayyadu jirullee warruma biyya arabaa jiru warri diin keenyaan dhaabbatulleen warri biyya masjida jaaru daaba isaanii kannee qarshii carraaqatan kannee warri masjida biyya teenya jaaru jiru warreen ulamaa'ii teenya harka qalleeyyii biyya gargaaru jiru warri yataamaadhaaf tolu jiru warri akkasuma diin keenya guutumattuu qabanii dhaabbachuu jiranii yoo jenne hin fokkifne warri ijoollee biyya arabaa jirtu akkasuma warri dachii diliidhaan sossoosu jirullee ijoollee biyya arabaa jirtu rabbii keen sodaadha warra gaggaaritti hidhadha bakka hin taane dhaabbachuu irraa fagaadha akkuma warreen gartee diin rabbii fayyadan baay'atan warreen dilii dalaganillee biyya san keessatti akkaan baay'eedha biyya arabaa keessatti joollonni miidiyaalee adda addaa dhaabanii qabeenya isaaniitiin cinaa dhaabbatanii hojii namaatan hojjechuudhaa wajjin osuma dadhabbii fi waa hundaa'uu qabanii osoo haajaa qabanii haajaa isaanii irraa qabanii diin keenyaaf waa hojjechuu qabna hawaasa keenyaaf waa hojjechuu qabna jee warri carraaqu jirullee ijoollee biyya arabaatti rabbi jazaa isaanii haa kafaluuf warreen qaceellanii qaceelloo akkasii qabatanii irra jiran rabbi haa dabaluuf warreen gartee kara jalinaa jiranillee rabbiin gara isaan kanaa haa deebisu namni hammeenya nama tokkoo fi lamaatiif guutuun nama arrabsamuu hin qabu wallahi dhugaa rabbii yoo dubbanne ijoolleen biyya arabaa jiran keessaa'u shamarran akkaan namni diin rabbiitiin dhaabbachuu jiru isin wallaaltanillee hanga ceellottiin beekaa isaanii namni diin rabbiitiin dhaabbachuu jiru isaanii yoo rakkoo hawaasaa dhufe janillee namni bira dhaabbachuu jiru waa hedduu keessa laallee isaanii garuu haa ta'uu malee warreen kaartaa irraa badan tokko kanwachi keessa taa'ee waan hin taane hojjetu kanwachi keessa taa'ee diin irraa qariiba kanwachi keessa taa'ee diin rabbiitii wajjin waa takka ol quban qabneetu tuulaadha kalaa'ifu mooraa buudhaa fi dhiirataan itaan janaajjanuudhaa fi goojjoo shiishaatii fi goojjoo moggaa deemuudhaa fi waan akkana kanaatiin badee dachiirraa dachuma rabbii sanuu balleessee jira wallahi waan garii gizee laalte laata badii hawaasni keenya achi dalagu jiru saniif rabbiin qixaaxuma raafaa kana uummata kaaniif fide waan juuta kaan dhagaman yaa subhaanallah akkuma namni gaariin dilli kun jiru namni hamaalleen akkasuma dilli jira namni keenya biyya irraa bahee akka waan rabbi biyya dhiisee biraa deemeetti ka biyya irraa bahee rabbiin ni jiraafuun taa'u warri jallate san rabbi kuma waan biyya dhiisanii dhufanii waalaikum salaam warahmatullahi naga qabi walaata na deemu afwan rabbi akka waan biyya dhiisanii biraa deemanii akka waan malaayikaan as gubbaata teessee dilii isaanii katabtuun illeen biyyuma jalaa haftee baara isaanii wajjin seenuu sodaattee gamasii jalaa haftee akkasii warra quba qabuu jira warra akkanaa kana rabbiin qaceelchee karaa shamarran keenya warreen qaceelee diin kaddamu jiru kana rabbi haa fidu hoggaan kana juu warreen jallatee caalaa warreen qaceelloorra jiranii turre hedduudha haa ta'u garuu akkumaan dhiyootan isiniin jee chaajan harree gurri tokko yoo gartee dubartii biyya arabaa jennee isaan kun hundillee wajji arrabsamuu qaban obboleeyyan kiyya isaan kun dhugaa rabbiitti isaan wajji arrabsamuu qaban wallaahi namni diin keenyaaf tolu jiru miidiyaan uralu daadhaa fi daandii haqaa kana akkasuma miidiyaalee biraallee kan jijjiran ni beeytan biyya arabaa keessa miidiyaaleen islaamaa kan nuti qabnu kanumaa jira miidiyaaleen kan hawaayee keenyan dubbanne ni beeytan miidiyaaleen waa'ee keenyaa haasa'u miidiyaaleen islaamni qabu karakkoo diin islaamii dhuftu haasa'u karakkoo aqiidaadhaan nu dhuftu haasa'u karakkoo hawaasa keenyaallee haasa'u wal cinaa qabuudhaan lachuu haasa'u miidiyaalee kanuma qabna miidiyaalee kana namni gannuu dhaabee qabeenya isaaniitiin bira dhaabbatee ummata islaamaatiif ijaa fi gurra ta'ee tajaajilu jiru joolluma shamarran biyya arabaa jirtu tana joolluma shamarranii ta biyya arabaa jirtu tana jechuudha waan namni silaa isaanii ol jiru hin hojjetin hojjechuu jiran rabbi irraa jaalatu warreen akkanaa rabbi irraa jaalatu kana ammallee jabaatanii hojii tan akka ti'ufan asumaan isaanii dhaabna warreen ammoo jallatanii kara biraa jiran ka isaan kanallee maqaa balleeysan san rabbi sodaatanii seenaa namaallee balleeysanii tabii balleeysanii ta namaa balleeysu ifii jallatanii namallee akka isaanii godhu osoo hin taane warreen qaceelan kana laallatanii akkas deebi'an asumaan isaanii dhaabna waa hunda keessattuu rabbii keenya sodaachuun nurraa barbaachisa hedduudha shamarran keenya kan halkanii guyyaa diin kun isaanitti akka yaaddoo ta'e halkanii guyyaa osoo hojiin biyya namaallee itti jabaattu gurupiilee adda addaa irratti garee quraanaa tan hadiisaa tan gartee waa hundaatu ijaaranii tanarra tajaajila adda addaa nama keenya kabadee gartee silaa jallatu kana walii yaamanii hifannaa takka ammalatti aara ammalatti sossobanii gara diin kanaas fidanii warreen barsiisaa jiranis hedduudha qaamriin diintun halkanii guyyaa hirriba dhorkite shamarranuma silaa biyya san jiru keessaa jechuudha shamarranuma silaa biyya arabaa jiru san keessaa warreen amriin diintun halkanii guyyaa yaadatti taate akkamittiin shamarran keenya kajallatee gartee raasaa dhabbatee akka hin taane ta'aa jiru kana harkisee gara diinas fide jee warreen halkanii guyyaa hirriba dhabee
garee adda addaa irra deemee halkanii guyyaa waa to'atee nama keenya kan as fidee kan agartee sossobee diin keenyaa barannu jee hedduudha warreen biyyuma arabaa tan eegalagan katakkaa biyyatti aliif injiin aliif irraa eegalanii quraana baratanii hadiisa qaraanii shari'aa hunda adda baafatanii akka ajaa'ibaatti irra ifumaafuu sadarkaa nama barsiisuu irra warreen ga'an hedduudha yaa maasha Allah takkana rabbi nuuf abaayisu takkana rabbi nuuf abaayisu kana waliin naaseef obboleeyyan kiyyaa yoo shamarran biyya arabaa jiruutu badi jireenya isaan kunillee walumaan arrabsaman walaakin ammoo isaan kana keeysaa baafnee warreen jallate san dhugaatti himuu danda'uu qabna akkasitti hubadha nama hunda waliin hin arrabsinu nama hunda waliin arrabsuun hin barbaachisu irraa hamaan nama waan namni qabu dho'isu jan waan namni qabu dho'isuun hin barbaachisu ta namni hin qabnellee namaa kannuun hin barbaachisu isaan warreen kana qabu akkuma jiranii jiran rabbiin isaan haa baay'isu rabbiin isaan haa jajjabeessu ilillee rabbi isaan nuuf haa tiisu fuuldura rabbi isaan haa deemsisu warreen jallatee kanan taane jirullee isaan jala rabbi haa hiriirsu duba kanaaf obboleeyyan kiyyaa shamarran biyya arabaa jirtan warreen jallatanii laayivii adda addaa waraabdan warreen bakka hin taane mul'attanii maqaan taane yaamamtanii waan hin taane hojjettanii waan hin taane dubbachaa jirtan rabbii keeysan sodaadha dhiiratarreen adda akkuma jawwanni hundinuu abba qabdi waa'ee siyaasaa haasoo hin hoottaniis abba qabdi keeysin irraa haasa'u jira waa'ee qabsoo haasoo hin hoottan warra isin irraa haasa'u jira waa'ee tana haasoo hin waa'ee diina haasoo hin hoottan keeysin irraa haasa'u jira waa hundinuu abbaa addaan qabdi tarreen adda jandiira akkuma nama isin hin jeen kanaaf waan isin hin neeyne waan isin hin geenye dilii oomishattanii gabrootan rabbii kaas gubbaa ta'e isin laalee gorora liqimsu kanallee maaliif dileeysitan miskiina maaliif dileeysitan rabbii keen sodaadha hin waraabina laayivii faayidaa laayivii si waraabdanii dhuftu caalaa khasaaraa laayivii si waraabdanii dhuftu turre guddoodha keeysaa warreen muuziqaa banattanii yaa subhaanallah waan garii nama qaanfachiifti kam jaa isiniimoo isinu harkaa jirtanii duba rabbii keen sodaadha warreen waan akkasii waraaban gisee gartan maasha Allah sabboontuu teenya irraa tolta ni bareedda jaarsanii qabda siifiin dhufa eeysa jirta akkas jaanii bar khiyyaan samaraate akkas jaan obboleeytii rabbii kee sodaadhu jechuun maaliif sitti ulfaatte bar laayikiin kommentiina jala barreessituun barruu ati barreessitan wallaahi laa tansa anta taktubu wal malaa'ikatu yaktubun atini katabda malaa'ikaan gurmuutee gubbaa ta'an illee ni kataban eeysa jirta dhufeetiin akkanaafi kana siitaa dhufeetiin akkanaafi kas si godha dhufeetiin akkanaafi kas akas jettaanii miti waan ati kas jechuun jirtu san wallaahi wabillaahi malaa'ikaan katabuudha jirti anta taktubu wal malaa'ikatu yaktubun atis ni barreessita malaa'ikoonni illee sumaa jitaanii barreessan barruun tun akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana keessa jumaa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid ilmi namaa jecha tokkollee hin dubbatu yoo jecha inni dubbatu hunda raqiibii fi atiid bira jiraatanii kataban malee inuman dubbatu ilmi namaa jecha tokkollee jecha nuyi dubbannu hunda raqiibii fi atiid ni kataban barruun tun jecharraa akka bakka buutu ni beeytanii barruun tun jecharraa bakka buuti barruun jecharraa bakka buuti ergaa jechi kan nu isiin kan itimi akkuma jecha keetii waan ati barreessitu anta taktubu wal malaa'ikatu yaktubuun dhufeetiin akkana si godha oggaati jettuun dhufeetiin akkana si godha jechuu kataban jarri akkuma waan gooteeti qabadhu itti dhaquudhaaf yookaan karaa sirraa fagaate yookaan hiree dhabde malee akkuma nama waan san godheeteeti akkuma nama waan san godheeti tan hubadhu qaceellatti rabbii kee sodaadhu waan katabdu nas waa beeysiti mona dileeysitiif irraa yaadi anniin katabaa malaa'ikaan katabu jirtillee yaadadhu boru galmeen sitti as ba'uudhaaf teeysi tanalleen irraanfatin laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan illaa ahsaahaa kitaabni galmeen guyyaa qiyaamaa isaan sii kennuudhaaf ta'an dirree qiyaamaa irratti jecha xiqqaa ati jettee fi barruu xiqqoo ati barreessitee fi guddoo ati barreessite okkeen ati barreessitullee numa katabamtii qabadhu okkee jettee osirra barreessitellee okkee jeniituma qabatan jarrinis borummoo sitti as ba'uudhaaf teeysi maaliif akkas jettillee irraa gaafatamta akkasin ni beeytaa takkaa waan akkana yaadattee ni beeytaa akkasitti irraa gaafatame jechuu takkaa yaaddee wallaahi irraa gaafatamuudhaaf teeysa akkatti naftu irraa gaafatamuudhaaf teeysa nama waa'ee dhugaadhaa haasawuu yoo agartee maasha Allah jabaadhu itti mufii jetteen khayrii irratti isa jajjabeessitee sawaaba qabda wataawwan walal birri jaa rabbiin toltuurra wal gargaaraa jaa hamtuurree wanni jiraate anamma ilma namaatti akkumaan yeroo takka haga gaxxamee waan dhugaadhaa isin himu yeroo hedduu dogongoruu faatu mala gaafaan dhugaa isinitti himee jabaadhu bileessa keenyoon aan jettan khayrii irra na jabeessitanii sawaaba walumaan qabna guyyaan an dogongore ammoo dheengadda jabaadhu jechuunii turre akkamitti arra dogongoruu isaatiif lollaa yookaan maala kan jenne maaliif akkana jettanii maaliif akkana jettanii guyyaan dogongorees na sirreeffachuu dogongora sanirraa na qabachuu yoo nan gartee kan qabamne taane naan lolachuu dirqama qabdan obboleeyyan kiyya dirqama qabdan dhugaa walitti himuu danda'uudha qabna wal faarsaa oolulleen gaarii miti ilmi namaa kullu banii aadama khaxaa ilmi namaa hundi dogongoraadha ilmi namaa hundi sheekhi shariif kan dogongorre hin jiru dogongora walii kana waliif sirreessaa waliin deemuu danda'uu qabna dhugaa jirtus walitti himuudha qabna
sobarratti dararratti wali caljachuun qabnu ayyoon dogongore hadaraa hunda keessan waliin isin dhaammadhu dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u guyyaan an dogongore an ilma namaati nin dogongora guyyaan dogongore hundi keessan akkana cal hin jenne hadaraa maqaa rabbiitiin tana isin gaafadha guyyaan an dogongore gara keessaati yoo sirnaan jechuu dadhabdan obboleessa keenya bakka tana dogongortee jirtaa jecha kana sirreeffadhu obboleessa keenya bakka tana jarjartee arraanni sarkaa bee jira jechi kun sirraan eegamu naan jechuu dirqama qabdan yoo ammoo tana naan jechuu baattan isin dhaammadheetiin jiraanu ni gaafatamtanii hubadha kanaaf dhugaa walitti himuu danda'u qabna obboleeyyan kiyya wal faarsaa ooluun qoftiin sirrii miti namni nama faarsaa ooluun sirrii miti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam isa bira gurbaa tokko faarsinaan qaxaata unuqa saahibika janiin obboleessa kee funyaan irraa murtee funyaan obboleessa keetii mormu obboleessa keetii murtee janiin jechuudha namni si faarse akka nama si ajjeeseeti nama faarsuun gaarii miti garuu haa ta'u wal jajjabeessuu wama jiraate obboleessa keenya jabaadhu dhugaarra jirta akkana jirta akkasi jirta waliin jechuun bareedaadha haa ta'u bakki gartee itti wal faarsuun fokkattuudha keessaa osoo namni dhararra jiru osoo namni dabarra jiru osoo namni waan hin taane irra jiru irra jirtaa jabaadhu waliin jechuun sirriidha obboleeyyan kiyya kun hamtuurra wal gargaaruudha isallee dileessitee dilii keessa akka fagaatu goote teetiifillee hamtuurratti isaa gargaaruudhaan dilaa'uudha kanaaf dhugaa walitti himuu danda'uu qabna shamarran keenya warreen gartee maal jee haa waan akkumaan jeemu wallaalee waa isaanii tana wallaahi waan tuulaa takkaa jira tuu muuziqaa banattee daansii akkanatti achi gubbaadhaa zannatti as gara gaggaltee shirshir jettee qaama hanga qabdu nama agarsiifatti harma hanga qabdu nama agarsiifatti yaa subhaanallah takka duwida as gara galteeti duubisii kanaa waan jiru nama agarsiifti takka fuula duraas deebitee harma waan qabdu dhiira agarsiifti dhiirti asii teessee gorora liqimsite way silaa jetti karaa turraa fagaate bar way silaa jechuunsaa way fageenya naafisii jidduu jiru jechuudha beektaa way fageenya naafisii jidduu jiru jechuudha yaa subhaanallah asii taa'ee akkas jaa miskiina kana asii teessee imimmaan gogugaa boochifte yaa subhaanallah ulee dirmamuu qabneen halaala irraa teessee tumte rabbii si sodaachuu qabdi atillee waan akkanaa daawwachuu irraa obboleessa kiyya qusachuudha qabda gara biraatiin laayivii waraabuun haraam eegee inni daawwachuun waanjuu jecha tokko waliin laallee bira qonna laayivii waraabuun haraam kuma jiruttuu guutuu dubartiin as gubbaa ol baatee akkana nama taa'u kana fuula siirraa saaqattee duwwaa teessee as gubbaadhaa waraabuun haraam callaadha obboleeyyan kiyya obboleettii tiyya tan dhagaye yoo si gaddeemuu diddellee bishaan irra dhugii qaceeloon naa liqimsi bishaan irra dhugii liqimsi yoo gasi deemuu didde gizee garii yoo laagaa nama goggoyde beeytaa nyaanni gannaman deemu yoo kasi karaan goggogee gasi deemuu didde bishaan irra dhugii liqimsita inshaallah dhugaa walii manfirummaan hin baddu warreen daawwatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam qaamni namaa kun hundinuu qoodee isaaf katabame qabaa jan zinaarraa akkumaan kaleessa yoo hundaa'u isiniimaa oolu harkilleen zina dalagaa zinaan harkaa dubartii haram takka harkaan qabachuu dhenne arrabni afaanilleen zina godhe yennu waan haram takka afaan haasa'uu dhenne ijilleen zina gooti yoo yennu zinaan ijaa waan haram ijaan daawwachuu dhenne tagurraallee waan haram dhageeffachuu dhenne hayyee dubartii laayivii waraabduu yoo ijaan laallu akkam fakkaata obboleeyyan kiyya waan kana yaadadha dubartii laayivii waraabduu yoo ijaan laallu ija teenyaan zinaa godhuudha jirra tanan dagatiin haguma takka illee ijaan zinaa godhuu jechuun dubartiin hoggaa karaa walitti dhufan akkasin laaltee bira kutuu duwwaadhaa miti akkasin laaltee bira kutuu duwwaa miti ilmi namaa hogguma hundaa'uu yoo takka yoo karaa deemu silaa wanni bareedaan otoo isii sattaratee deemte ijjummaan teetu isii laaltu turte yoo karaa walitti dhuftan laalte tara takkittii dura laaltutti silaa humaan qabdu tara takkittii dura laaltu humaa miti ijji namaa walirra nama buuti tara duraa san laalte agarte intalti diimtuu takka funyaan sii kana dhaabbata ijji sii kuula dibattee deemti waan biraati duraan laaltee kuma garteetti sit toltee ammallee irra deebitee laaluu eegalte ta duraa laaltee bara eega bira kotte booda laaluu eegalte ammallee mucaan nama bareeddi laalte amma tana laata haaraam kun olaa ta haaraam tana ta duraa sanumaan qabdu obboleeyyan kiyya ta duraa agarte sanumaan qabdu tan lamada mucaan ni bareeddii maarreetteeti deebitee akkasin laaltu san sani ta haaraami nama tokko akkuma janayyoonni waa afur irraa hin quufan jan waa afur hin quuftuu jan arba'u laa yashba'na an arba'a jan